Ana wal qabate waraani bilisummaa Oromoo waan ta'u jira dursiraagee jette obviously murni biltsiginna yookaan opdiyoon warri siin shawwadi waraan bilisummaa Oromoo qofna fakkaate waraan kana ani ijoollee jaalawwanti armaan dura irra dubbadhe du'achi keessa riyoot qaba riyaa tokko maqasa kaasuun danda'a waraan keessa qondaala maastersi qabate mucaa tokko lakkise boson seenennaa wal dhabeenani nakudhuunfaati waay am walii galle sirreeffannaa achi maatiin gorsi dhoowwiinaan jette lakkiin deemini ogummaa qabdu yoo qabsooftu wayyaa jennaa wal mormine inni nadite naani stupid dheena arrabs dhumirratti ani dhamee qabsoon Oromoo qiyaama seente dhumirratti argennaan bilbilee soddana mositti stupid dheena gaafati yes anatti stupid jedha malee jiraachuu kanaafu waraani bilisummaa Oromoo abiyyi fi shawwadamne maal seeta wanni kun irde deebite mata khiyya na tuqa turte akkamettana tutti adani naganum ischu anaganum bakka anaganum sammunti xinxalu dadhabe na qofa miti addunya guutu shawwadani waraan bilisummaa Oromoo waan dabarte nami shawwadamin injira abiyyi nami shawwadin qaba addunyaa le shawwade Nobel Prize fudat waraani waan ijoolleen tun ubat ani nubachu dadhabe jedhe mata khiyya yaade ammoo taayiraalu ammallee warri nubatin bitan jira kanaafu stupid ta'ulle wadakkum biyya kee jira is okay jedhe fudan yo gara coordination it finne saati amma Ethiopia it is important and strategical time yeroon strategic taatu tamanta mootummaa Ethiopia kanaaf saati khudani tokkoffachuu dandeen garee murna biyya Ahmad unfortunately wagga sadi calla bulchacho saati ammatti attention in addunyaa gar TPLF jirti waan kana maanachi armaan dur dubbacha turre wanni ummati Oromoo yoo nu am dhiirota media irra waraan bilisummaa Oromoo kana ta'u namoota hedduun gammadanii emotionally baay'ee nu daawwachaa tura maaliif daawwatan saati ammatti TPLF farqaanne TPLF khakhalee ittaarree ofirra gussi takhalee nu fixa turte tayakkamtoota kopdiyo nurra dhalchite deebine welcome jenne qabachuu dandeenu kanaafu TPLF illee yoo deebite biyyi Itoophiyaadhaan Oromoon kophaan qabu Amara waltqamna Tigray waltqamna Gambella waltqamna Goseddu waltqamna umat sabab sablammoo 8 molii waltqam sabab sablammoo 8 sun keessa Oromoo saati ammeente bakbu'a ado saati negotiationity diplomacy based on reason and truth taate hoggantoo siyaasaa bakkeeyyat carraan sun gubatee jira reasonaan yookaan siyaasaan rakkoo Itoophiyaa furuun dandeettu garami dhufuu jirti waraanaan taate jirti jechuudha TPLF qaballeessuuf dhufan gargalte waraanaan qiyaama buufte ollachiisuu jirti jechuudha diyoon waraani Oromoon saati ammanam qawweelloluu feen qabennaani carraan Oromoo deebi'ee sirra kufee waraan bilisummaa Oromoo rakkufee jechuudha gaafiin gabaabdum kanaaf uummati Oromoo waraan bilisummaa Oromoo jabeessuu jira so waraani bilisummaa Oromoo gaafiin uummati nu gaafachuu jiru nu yaadumata nam miidiyaa nu laaluuf dhiyeessina waraan bilisummaa Oromoo gantoota isaaniitti dhiyeesse maal godhu qab waraani bilisummaa Oromoo uf danda'e waan tolchuu qab hatolchuuti TPLF harufiitiin kaloltu garte opdiyoolleen TPLF leen Oromoof diini ammaan tan ammoo Oromoo jeesuu jirtu qamata qara opdiyoo waan taateefi let's fight abbu khara jiruun itti deeme gaaf dhufanii namu walii wanneedhe diplomaasii kharattiin qoodatan ta'uu malti malee wara uummata Oromoo tanirra nagammachiisa jira TPLF farqaanu caala Oromoo fi ammaate tol khanu qabni ijoollee Oromooti obboleeyyanteena tayidha jirtuleen obboleeyyanteen ta'uur jirtuleen obboleeyyanteen tarakkachaa jirtuleen tabaqattee bira jirtuleen obboleeyyantee waan taateefi Oromoon akkufiitti waa wayi qabate dhiyaachuu qabu waan jalqaban turte dhuga dubbachuuf waraani bilisummaa Oromoo am yoo maqaa yaamaniyyuu keessuma miidiyaaleen Itoophiyaa yookaan miidiyaaleen qabsoo Oromoo kan qeeqanii kumsa dirribsa lammeessa yookaan kumsa dirriba yookaan jaalmarro ye khamira Oromiyaana bulchuufiin jedhu yookaan goolichi dhengee khakibba ana bulchuufiin jedhanii yaamani am galu clear kara ta'een ajaja olaana tokko jala deebi'uun isaa gaafii uummata waan deebis fakkaata uummati baay'ee nu gaafachaa ture nulleen gaafachaa turre yoo qaqaaban taatonu dhaala jiraat oda tarbii walaasaa turre oda tarbii gaafanne wanni kun dhiyoo tokko sirrooftu edhanii waada galanii turanii ammaalum kanaan ajaja waraan bilisummaa Oromoo olaana kumsaa dirribaa yookaan jaalmarroon ajaja waligalaati ittaanaan isaa ammoo gammachuu abbooyyee zoonii kibba gammachuu abbooyyee jechuun ittaana ture duraan ittaana goolicha dhengee ture yeroo duu confuse ka godhan suni gammachuu abbooyyee baay'ee fiizikaaliin beekanini isaaf goolichi wal fakkeessa turan namichi furdaan kamata guduruu kamata yuuba suniin gammachuu abbooyyee jechuun isaa footoo isaa adoo irkheenne nu tola cufaafu waraani bilisummaa Oromoo al kanaan dhufee walitti gurmaa'ee wanne jechuuni hiika guddoo qabaata itiin confusion ganda keessatti uumamtu hagareen namijjeessanii gareen abbaan fedhu wanne gochi akka hojjettu suni avoid waan gootu nu fakkaatti ammaanachi maqaa waraan bilisummaa Oromootiin yoo akka hojjetam qaamitti gaafatama gooniin beenna yoo dhugaan jira dhugas warrumirra dhaga'uuf dubbi himan qabanii am khaleellee waan arguu jirru maqaa marrootiin
full Facebook fa banatanii maal jechaa turani immediately ammoo dubbii maan kunin maqasuun akka hin jirre confusion akkana hirdisuuf waa walti dhuban fakkaata waraani bilisummaa Oromoo gaafii uummati gaafate keessa tokko waan deebis fakkaata unity karafiiti yoo egaa sagantaa keenya odeessaalee asiin dura turan yuuni yaadatta miidiyaanis gahee olaanaa qaba waan ta'eef egaa qaamni kun waraana daggala keessatti gochaa jiruun waan hedduu kafalaa jira waan ta'eef egaa baheetiin uummata biratti illee mul'achuu qaba waan ta'eef gama miidiyaa kanattis bahanii odeeffannoo qabatamaa haala jirullee hawaasa biraan ga'uun waan gaariidha jennee kaasnee turre egaa asiin dura odaa tarbii wantoota achi keessa daggala keessatti ta'an odeeffannoo hojii wal qabatee yeroo garaagaraa gama Twitterii fi akkasumas immoo Facebookiidhaan information yookaan odeeffannoo achi jiru yeroo baay'ee dabarsaa ture yeroo ammaa kana garuu haala qabatamaatiin akkanatti eenyutu maal gaggeessaa jira eenyutu maal hojjechaa jira kan jedhu yoo addaan ba'e nutis immoo odeeffannoo barbaadna taanaan miidiyaaleen idil addunyaallee odeeffannoo barbaadan taanaan eenyuun amma gaafachuu akka qaban sirriitti hin beekama jechuudha. Egaa kun waan gaariidha gama biraatiin immoo koora taa'ame kanaan alatti illee iddoowwan garaagaraatti egaa injifannoo galmeessuu isaallee himamaa jira gama lixaa kana gara kibbaa dabalatee jiddugala Oromiyaallee iddoowwan garaagaraa injifannoo galmeessaa akka jirus himamaa jira waraana biltsiginnaallee hedduu isaanii booji'aa akka jiran meeshaawwan waraanaa hedduullee booji'amanii akka jiran irraa dubbatamaa jedhamee tokko lamaan haa kaasnume. Dhugaadha egaa waa'ee waraana kanaa wantoota waraana kanaa wal qabatanii ta'an adeemsota jiran irratti ibsa yeroo baay'ee kan nuti irra deddeebine miidiyaadhaaf banaa godhaa waan kana jennee kan nuti gaafannuu fi ummanni Oromoo ammatti waraana kana dhaga'uu barbaada. Waraanni kun qaama gaaffii koo qabatee jirudha jedhee waan abdatuuf waa'ee waraana kana dhaga'uu barbaada. Nus kanumaaf egaa keessaanis alaanis irra deddeebiidhaan waa'ee waraanaa sochii keessa nutti jennee kan nuti gaggaafataa turree fi tibbana bifa qindaa'aa ta'een sochiitti galee jiraachuudha akkuma atillee naaf kaaste wantoonni odeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin ba'anii kan mul'isanii kora kana hordofeeti immoo sochiin kun kan inni dhufe waa'een kora kanaa kan inni ibsame kaleessa haa ta'uyyuu malee dursee akka murtoowwan kun darbaniidha kan dhagahaa turre godinaalee lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti tarkaanfiiwwan garaagaraa waraanaa mootummaa irratti fudhachuu iddoowwan garaagaraa to'achuu akkasumas mooraa waraanaa sirna aangoo irra jiru barbadeessuusaa ibsaati kan inni jiru waraanni bilisummaa Oromoo. Egaa akkuma isin yaadattan jedhee abdadhu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa kanaan dura wanti inni jedhe sochiin waraana bilisummaa Oromoo duraan bosona keessatti kan inni daanga'ee ture adeemsumaan gara baadiyyaatti fiduudhaaf dandeenye jirra. Kana booda immoo gara magaalaatti ta'a sochiin keenya jechuudhaan wanti inni kaa'ee tureera. Adeemsi tibbana taa'aa ture kunis qaamuma kanaanatti fakkaata kun hojiidhaan mul'achuu waan eegalenatti fakkaata. Iddoowwan waraanni tibbanatti geggeeffame gabaabumatti kaasuudhaaf giddugala Oromiyaa kaabaa Shaggar aanaalee kanneen akka Kuyyuu Dagam warra Jaarsoo fi gandootaa fi magaalota garaagaraatti sochii waraanaa bilisummaa Oromoo tureera. Sochii kanaan daandiin guddichi naannoo Amaaraa giddugala biyyaatiin wal quunnamsiisullee waboodhaan qabamee turuudha kan ibsame. Hagayya torba jechuunis sanbataa darbe ammoo buufata waraanaa mootummaa aanaa Dagam iddoo Yaayyaa Haroo jedhamutti argamtu to'achuusaa ibseera. Waraanni kuni guyyuma kana aanaa Kuyyuutti ammoo tarkaanfii fudhateen magaalota Aliidooroo fi Ulaa Uummoo jedhamuun beekaman qabachuusaa ibseeti kan inni ture. Egaa waraana sirna aangoo irra jiru irratti tarkaanfii jajjabaa fudhatee hedduu galaafachuun konkolaattotaa fi waan garaagaraa bo'oo isaati kan inni beeksise. Waraanni kuni lixa Oromiyaattis immoo tarkaanfiin wal fakkaatu itti fufee jiraachuu Wallagga Bahaa Limmu Galiilaa bakka jedhamu to'achuusaa Wallagga Bahaa Nunnuqumbaa akkasumas Wallagga Bahaa aanaa Harootti magaalaa Kalaalaa jedhamtu to'achuusaa wanti ibsame ni jira. Gama kan biraatiin qallee Wallaggaa naayee Maalogii Walalii fi Gidaamiitti lola jabaa geggeessuudhaan mooraawwan waraanaa sadii to'atee jira. Wallaggaa lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Arroojii jedhamtus qabachuusaa beeksisee jira. Kibba Oromiyaas iddoo hedduutti itti fufee jiraachuudha kan dhageenye. Gara kibba Oromiyaa kana ammoo aanaalee akka Bulee Horaa, Gumii Eldalloo, Liiban kana malees immoo gara Baaleetti illee ce'anii iddoo garaagaraatti keessumaayyuu madda walaabuu kaasuu hin dandeenya. Iddoowwan akka gara kibba kana Gujii fi Boorana kana dabalatee jechuudha. Bulee Horaa, Gumii Eldalloo, Liiban
iddoo kaneenis egaa injifannoo galmeessisuu isaati dhagamaati jira. Egaa injifannoowwan kunniin akkuma yuuniin duratti jedhee aanaalee iddoowwan garaagaraa bakkeewwan garaagaraa qabachuu waraana mootummaa hedduu boojuu meeshaalee waraanaa hedduullee boojaa akka jiran egaa ibsi guyyaa kaleessaa odaa tarbii baasii kunniin ibsaa jechuudha. Kunin amma wanni akka dansa agarsiisa waan irraaf waan hin qabneef ooti dar malee gaaf durii waraana bilisummaa Oromoo kunini agwaltu dhufe akkan organizing tayni odeeffannoon akkana bal'inaan ba'an turre am coordinate taanii riippoortii akka riippoortii warra OPDO yoo horgodhatu gabaasaalee maanii jedhee walitti qabatu kana baa'u walitti qabachuu jalqabee jechuudha. Kunam gabaasa waraana bilisummaa Oromooti ajaja olaanaarra waraana ajaja gabaas kenname armi irratti ammoo mootummaan deebii waan kennin qabu deebiin mootummaa yoo jiraatu wal bira qabnee dhiyeessin ta'a jechuudha. Garuu practically wanni nu qubqabnu naannoo waraana bilisummaa Oromoo kun keechochoo jiddugaleessaa fi lixa Oromiyaa harka caal wagga 3 dabre keessatti waraani taphan turre istiraagilii gurguddoo ture jidduutti ammoo uummati nagaalleen guddoo gaagame maqaa waraan kan deeggartan jedhu nama hedduutti jeefame yookaan waraan kanatti jeesadhanii namni sababa hin beekamneen du'anii dhabamanillee lakkoomsi isaanii olaanaa ta'a. Amma immoo egaa kan wanni kun dhufte I think rakkoon gaagaamii namirra dhaqqabsullee waan hir'atan fakkaata. Ammaan ta waraana kun am daawwa tokko jalaa waan walitti qabameef ajaji wal fakkaata waan walirra fudhatuuf kunin hooppi jajjabduu jechuudha. Gamkaaniin ammoo naannolee akkan odeeffannoo qabu jaarolee lafkee jirti rakkoo odeeffaddeetti kaadiree mootummaa kan sadarkaa aanaalee gargara kee jiran keessumatti aanaan kee beeku godinoota kibbaaf lixa Oromiyaa kan baay'inaan waan odeeffannoo achi qaqqabuu fi magaalota hedduu keessatti bulchooti aanaa ajaj waraan bilisummaa Oromootiin akka wanneettu fakkeenyaaf yoo chochoo barbaadullee waraan bilisummaa Oromoo gaafatte akka chochoo jirtu yoo maatiin faan jala dhukkubdellee yoo namni jala du'ellee aga ajaj waraan bilisummaa Oromoo fudhannee takka hin chochoon waraanni kun ammoo eeyyameef kanaaf kontirool yaa dhuunfattee uummata dontayni sirni bulchiinsa caasaa mootummaalee dhuunfachuu dubbatamaa wanni kun bal'inaan kan uummata irra dhageenne magaala gurguddoo godina dabalatee magaalaan akka Bulee Horaa Nageellee Boorana faa magaalaan akkasitti dhiyaadde qabeeksun even mooyalfaa jidduu sattanatti alkanee sa'aatii 11 taatennaan atiin kaadiree mootummaa taanaan sa'aatii 10 iyyuu managgaluu qabda guyyaa jechuun yoo ammoo uummata nagaa taate yeroo hongaluu qabda waraanni kun naannoo dhuunfachaan isaa kun piraaktikaalii mul'achuu jirti jechuudha. Kaan ammoo viidiyoon sarkuleet godha turte kanulleen veerifaayi godha turre viidiyoon sun dhiyoo tanaa dabarsine turre naannoo Bulee Gujii Horaa Gujii lixa keessa waraabamte uummata mooyyala dhuuf waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guddaan karaa keessa dhaabsise makiinarra buuse haasofsiisa ture nu mootummaa garboonfata kuffisuuf jirra rakkoon isaan karaa keessanii nur dhaqqab jirti edhan uummati yoo mariisisanii dubbata uummati gammadee harka dhaaneef yoo dabartu dubbatama kanaafu piraaktikaalii wanni waraani kun baas ilmiidiyaa ilnam ogummaa gaazexeessummaa qabu yoo laalle dhuunfachuun isaa hubanni verify godha keessa tokko guyyaatee konkolaataa uummata kara gubbaa dhaabsisanii uummata keessa buusanii harumirra marii teessisanii konkolaataa buusanii deemuu kan qofaa miti ammoo magaalota viidiyoo naaf ergamte keessa ajaja waraan bilisummaa Oromoo dheed liiban abliiban gurraacha irra naa ergam keessa magaala malka gubaa jedhamtu guutuma guutuu ka durii loltooti mootummaa kee jiran dhuunfatanii guutuu waraabanii viidiyoon erguu jiran jechuudha. Kan qofaa miti Gujii lixa keessatti hidhamtoota cabsanii hidhamtoota siyaasaa baasan faa cufayyuu daawwachaa turre. Kanaafuu piraaktikaalii wanni waraanni bilisummaa Oromoo kun baas agta tokko waan viidiyoon ragaan evidensiin nu bira dhaqqabellee waan jira. Kanaafuu progreesii jajjaba gubbaa jiraachuu waraan mootummaa biyya bulchirra dhiibba guddaa godha jiraachuu ibsa kanaan alallee viidiyoon agarsiiftiin jirtu jechuudha. Evidence warri mootummaa ammoo mormuun qaba.